kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa Naashinaal Ooppireeshin Miidiyaa oduu iyyaafannoo qabaddeen dhufe hangafoota oduu iyyaafannoo wajjin ani NOM. Oduu iyyaafannoo achi buuteen dhabamuu abbaa chaayinaal Kuush 5 Show Studio yookaan fuula miidiyaa hawaasaa damma jaalalaatiin kan beekaman erga dhabamanii guyyoota hedduu lakkoofsiisee jira. Qorqalbii jaalalaa uummata Oromoo biratti seenaa guddaa kan galmeessan guyyaa gaafa imala isaanii gama biyya Turkii deebisanii asii achi bakka kana jiran dubbiin galgala golaa gurratti walasaasanii sin dhagayamne. Imalli biyya Turkii gooticha Oromoo Kuush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa liqimsuun ishii yaaddoo guddaa nutti ta'e waan qabannuuf waan gadi dhiisnu wallaallee jedhan jaallattoonni mararfattoonni isaanii. Chaayinaal Kuush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa mana gammachuu fi barsiisaa ampuulaa guddaa fi ogeessa kaameraa viidiyoo editingii walaloo fi diraamaa koomeedii kanneen beekaman Kuush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa dirree addunyaa guutuu keessaa akka barbaadamu jaallattoonni isaanii miidiyaalee biyyattii garagaraatti dhaammataniiru. Waamichi iyyaafannoo dhabamuu abbaa chaayinaal Kuush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa sagalee jajjabduu akka taataniif isin beeksifneerra. Haalli ammaan isaan ittiin dhabaman kun haala mootii biyya Kooriyaa Kim Jong-un kan wal fakkaatu miti jedhan. Ergaa gabaabduu waan jabduu of keessaa qabdu hordoftoonni miiliyoonaan lakkaa'aman irraa dhufte akkas jetti. Kuush 5 Show Studioon eessa jira? Dammi jaalalaa eessa jira? Inni bilisaa jechuun gaafii iyyaafannoo keessatti akeekaniiru. Ergaa sagalee jajjabduu fi ariifachiisaa koompaanii miidiyaalee biyyattii kanneen akka Marruu Show, Adaamaa Tuubee, Yaayyaa Hoop, Shaashee Tuubee, Ooroo Wuudii fi kanneen biroo akka sagalee guddaa taataniif waamicha iyyaafannoo dhabamuu abbaa chaayinaal Kuush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa irratti eeramtaniirtu. Akka keessa beektonni jedhanitti sabboonummaan isaa ijoollummaa jalqabee hanga gaafa guyyaa dhabamuu isaanii kanaaf waan daran cimeef lukkee diinaatiin waan luka jalaa haxaayan fakkaataa jedhan. Seenaa dheeraa fi isa dhugaa ta'een kan beekaman Kuush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa fincila xumura diddaa gabrummaatti as guutuu addunyaa kan dhuunfatan yommuu ta'u qabsoo uummata isaanii irratti cichanii fuulduratti gulufuun isaanii ni yaadatama. Keessumaayyuu gaafa roorroon ammaatti biyya isaanii lakkisanii baanii gama biyya ollaatti godaananii bakka itti godaanan keessatti dargaggoota Oromoo walitti qabuun gurmeessuun akka qabsoon talligamtu barsiisuun isaanii seenessitoota irraa odeeffanneerra. Oduu keenya xumuraa wajjin guyyaa gaafa imala Turkii Kuush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa sochii godhan qaamoleen hedduun gaaddidduu uwwisuuf yaalii akka taasisaa turan xixxiixee jira. Iddoon inni jiru hin beekamne akka beekamu akka nuuf dhiyaatu akka barbaadamu akka sagalee taataniif jaallattoonni ifoomsaniiru. Oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.